Yooyaa akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii keenya har'aatiin oduuwwan gaggabaaboo qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaa isin jenna. Oduuwwan keenya har'aas muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jila isaanii waliin Soomaaliyaa galan. Itoophiyaa fi Turkiyyee ijaarsa dandeettii fi deeggarsa loltummaa irratti qindoominaan hojjechuuf walii galan. Tajaajila lammummaa gareen shakkamtootaa finxaaleeyyii mirga wabii dhorkaman. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed muudama pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed irratti argamuuf Soomaaliyaa Moqaadishoo galaniiru. Jilli muummee ministeeraa Abiy Ahmediin durfamuu fi itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa Adam Farahii, ministeera maallaqaa Obbo Ahmed Shidee, gorsaa nageenya biyyaalessaa muummee ministeera Ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi pirezidaantiin naannoo Somaalee Obbo Mustafee Mohammed of keessatti hammate sirna kabaja muudama pirezidaantichaa irratti argamuuf Soomaaliyaa galeera. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed sirna kabaja muudama pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed irratti haasawaa ni taasisu jedhameetu eegama. Dabalataanis muummeen ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammedii fi hooggantoota biyyoota biroo saganticha irratti hirmaatan waliin marii gamlameenii ni taasisu jedhameera. Itoophiyaa fi Turkiyyee ijaarsa dandeettii fi deeggarsa loltummaa irratti qindoominaan hojjechuuf walii galan. Jilli Itaamaajoor Shuumii waliigala humnoota waraana Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu Turkiyyee galuun himameera. Jilli kun leenjii loltummaa IFS bara 2022 jedhamuun irratti kan hirmaatu ta'uunis himameera. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gita isaanii Turkiyyee Jeneraal Yaasar Gular waliin dhimmoota biyyoota lameen irratti mari'ataniiru. Marii isaanii kanaanis ijaarsa dandeettii fi deeggarsa loltummaa irratti qindoominaan hojjechuuf waliigalteerra ga'uun isaanii ragaan Turkiyyeetti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Labsiin tajaajila lammummaa guutummaatti yaadama hooggansa jijjiiramaati. Beekamtiin seeraan argates xiyyeeffannoo jabduu mootummaa naannoo Oromiyaa itti kenne ragaa baha. Labsiin kun yoo xiqqaate bu'aalee gurguddoo lama qabaachuu mala. Inni duraa duudhaa ganama sirna gadaa keessa ture deebisa. Afaan siyaasaatiin hirmaachisummaa mootummaa fi hirmaannaa uummataa mirkaneessa. Inni lammaffaan haphina qabeenyaa fi humna mootummaa tumsuun gaaffilee siyaas-dinagdee fura. Qaawwa misooma hawaas-dinagdee hojiilee idilee fi bajata mootummaa qofaan guutuun haa hafuutii saffisaan furuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaas ta'ee naannoo Oromiyaa karooraa fi bajata oolmaa daa'immanii baadiyyaaf hin qabu ture. Magaalota irratti illee waggoota muraasa dura jalqabe. Mootummaan naannoo Oromiyaa hubannoo kanarraa ka'uun ganna darbe keessa manneen barnootaa oolmaa daa'immanii moggaasa bu'uura boruu jedhu qaban 3,000 gama intaatii fi tajaajila lammummaan ijaaruuf labsee ture. Ijaarsa manneen barnootaa 2,431 xumuramee jira. Raawwiin dhibbeentaa 81tiin. Gama kana bara 2012 tajaajila qarshii biliyoona 13.7 fi bara 2013 qarshii biliyoona 28.4tti shallagamuun hojjetameera. Akka ragaan tilmaama irratti hundaa'e mul'isutti bara 2014 tajaajilli qarshii biliyoona 60.5tti shallagamu ni kennama jedhama. Kutannoon jiruu fi fudhatamni hawaasa biratti argate raawwiin gama kanaan jiru bara baranaa dachaan dabalaa akka deemu agarsiisa. Haaluma kanaan labsii tajaajila lammummaan bara kanaas ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu, barnoota gannaa, ashaaraa magariisaan, dhaabbii biqiltuu, ijaarsa mana namoota harka qalleeyyii, qulqullina magaalotaa fi kan kana fakkaatan irratti karoorfamee hojiitti seenamuuf qophiin taasifamaa jira. Oduu wal fakkaatuun finxaalayyoota deeggaruun shakkamanii kan to'annoo seeraa jala jiran mirgi wabii isaanii dhorkamuun beekameera. Gareen deeggartoota finxaalayyii kun Tamasgeen Dassaaleny, Salamoon Shumiyyee fi Ma'aazaa Mahammad kanneen jedhaman manni murtii mirga wabii qarshii 10,000 yoo eeyyamuuf abbaan alangaa waliigala federaalaa oliyyannoo fudhateen dhaddacha jibbaataatti mirgi wabii isaanii kuffisuun akka to'annoo seeraa jala turan taasiseera. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii biroon hama walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatina.